Igaar mootummaa Itoophiyaa fi WBO marii biraa gaggeessuun waldhabdee isaanii akka furan gaafate. Bal'inaan Igaar mootummaan Itoophiyaa fi waraanni bilisummaa Oromoo dheebuu nageenya uummata guutuuf jecha marii nagaa jalqaban marsaa biraan akka itti fufaniif gaafate. Marii nagaa mootummaa Itoophiyaa fi WBO gidduutti guyyootaaf Taanzaaniyaa magaalaa Daar es Salaamitti gaggeeffamaa ture. Waliigaltee malee xumuramuun qaamolee lamaanuu beeksisaniiru. Maricha Igaar Ameerikaa, Keeniyaa fi Noorweey qindeessuun deeggarsa gochaa akka turan himame. Milkii marii kanaaf ifaajuu fi haala mijeessuun kan ibse Igaar adeemsa marii nagaa kamiyyuu keessatti yeroon ulfaataa fi walxaxaa oolchuun hin danda'amne hin mudatu jedhee ibsa dhimma kana irratti baase. Qaamoleen marii kana keessatti hirmaatan hunduu fedha uummata Itoophiyaaf jecha marii nagaa kana itti fufsiisuuf akka hojjetan gaafate. Barreessaa olaanaa Igaadii fi ministeerri dhimma alaa duraanii mootummaa Itoophiyaa Dr. Warqinee Gabayyoo qaamolee lamaan marii nagaa kana irratti hirmaatan galateeffachuun addatti bakka bu'oota USA fi Noorweey marichaaf deeggarsa gochaa turan leellisaniiru. Dr. Warqineen qaamolee lameen dhimmoota irratti osoo walii hin galin hafan furuudhaaf marii marsaa biraa akka qopheessan abdiin qaba jedhan ibsa dhaabbati isaanii baase. Waldhabdeen isaanii furuuf yaalii godhamu keessatti deeggarsa guutuu kennuuf qophii ta'us ibseera. Gama biraatiinis ministeerri deeta ministeera nagaa Itoophiyaa kan ta'an obbo Taayyee Danda'a marii nagaa mootummaa fi WBO fashalaa'uun isaan gadduun ibsan. Obbo Taayyeen barreeffama fuula feesbuukii isaanii irratti qoodaniin marichi akka hin milkoofne shirrii jiraachuu akka malu akeekan. Shirrii jiraatu shakkii hin qabu. Garuu abbaan shirrii kanaa eenyu? Amma waan ifa gadi fakkaate. Dibbee waraana tumuun tolaaf hin turre. Waraana ganaa shanguutuu hin dhumiin gaafa mariin eegalu fixuuf dhaadatuun fayyummaa hin turre. Maricha fashaleessuu fi gadadoo sabaa dheeressuun dura murtaa'u yoo isaan agarre gadadoo haadhayyeessaa guddaa nama dhukkuba jedhan obbo Taayyeen. Mariin nagaa marsaa jalqabaa fi marsaa lammaffaa Taanzaaniyaatti yeroo gaggeeffamaa turetti waraanni humnoota nageenyaa mootummaa fi WBO gidduu hammaatee ture. Waraana qaamolee lamaan gidduutti gaggeeffamuun wal qabatee namoonni nagaa ajjeefamuun barame. Malaamaltummaa fi rakkoo bulchiinsa gaarii biyyattii keessatti mul'atu ifatti qeequun kan beekaman aangawaan mootummaa obbo Taayyeen marii fashalle jedhan salphaa fakkaata. Ammoo dubbii layyoo miti. Warra hiree saba nyaatuuf jira. Warra sabaaf dhukkubsatuuf garuu gadda haadha yaada jedhan. Naannoo Oromiyaatti waggoottan 5 darban keessattuu erga hidhattoonni WBO mootummaa federaalaatiin wal dhabuudhaan bosonatti hafanii eegalee naannicha keessatti namoonni hedduun ajjeefamuun gaggeeffamaa ture. Obbo Taayyeen qaama kam qeequu akka fedhan ifatti eeruu baatanis dubbiin isaanii uummanni ammayyuu nagaa barbaadu akka hin arganne eera. Maaliif gatii baafnee qabsoofne sila eessa kaanii eessa geenya jechuun qabsoo soqeerroo fi qarreewwan Oromoo bulchiinsa TPLF raasanii fi aarsaa lubbuu itti kaffalan sana yaadammata isaanii irratti ibsi mootummaa fi Itoophiyaa WBO maal jedhan. Marii waraana bilisummaa Oromoo yookiin WBO fi mootummaa federaalaa gidduutti jiru goolabuuf gaggeeffamaa ture milkii malee xumuramuun mootummaan Itoophiyaa fi WBO ibsa qofaa baasaniin beeksisan. Marii nagaa furmaata fidaa jedhamee hawaasa biratti abdatamee kun milkaa'uu dhabuu isaatiif qaamolee lamaanuu quba walitti qaban. Marii nagaa qaamolee lamaanii guyyootaaf Taanzaaniyaa magaalaa Daar es Salaamitti gaggeeffamaa ture milkii malee xumuramuun jalqaba kan beeksisan gorsa dhimma nageenya biyyoolessaa ministeera muummee kan ta'an Ambaasaadar Reediyoon Hussein turan. Mootummaan Itoophiyaa bakka bu'uun marii kana irratti hirmaachaa kan turan Ambaasaadar Reediyoon marii marsaa lammaffaa shanii WBO waliin gaggeessan waliigalteen malee xumurame jechuun X gubbaatti ibsan. WBO'n gama isaatiin fuula X gubbaatti baasee haala Itoophiyaa keessa jiru uummata Oromoo fi lammiilee biyyattii hundaaf tolchuuf mariin hoggan olaanaa hirmaachisuun gaggeessaa ture. Milkii malee xumurame mootummaan federaalaa lola kutaalee Oromiyaa gaarii keessatti gaggeeffamaa ture dararaa mudate goolabuu barbaadeeti. Kan jedhan Ambaasaadar Reediyoon mata jabina qaama isaa kan biraan waliigaltee malee xumurame jedhan. Mariin marsaa lammaffaa kun qondaalota waraana olaanoo qaamolee lamaanii hirmaachisuun torban tokko oliif gaggeeffamaa ture. Ta'us dhimmootni mariif dhiyaatan maal akka ta'an dabalatee adeemsa marichaa irratti hanga har'aatti odeeffannoon gahaan hawaasa bira gahaa hin turre. Adeemsi danqaa uumuu fi fedhii dhugoomsuu hin dandeenye gareen kaan WBO qabatee milkaa'ee dhabuu mariiwwan kanaaf sababadha jedhan Ambaasaadar Reediyoon. Ambaasaadar Reediyoon mootummaan fedhiiwwan jiran simachuuf ejjennoo isaa jijjiiruun furmaata qaama lamaaniinuu fudhatama argachuu danda'u soqaa ture jedhan. WBO'n ammoo marii Zanzibaarii fi Daar es Salaamitti bulchiinsa naannoo Oromiyaatti jijjiiramni guddaan akka dhufu wiixinee qopheessinee turre jechuun mootummaa wiixinee dhiyaateef fudhachuun hanqachuu akka sababaatti kaase. Fedhiin mootummaa Itoophiyaa hooggansa WBO fi ofitti mukuu malee rakkoo bu'uura nageenyaa fi siyaasa biyyattii fuuldura kan maqeedha jedha. Carraan seena qabeessi kallattii sirriin tarkaanfilee guddaa adeemsisuu danda'u kan fashalaa'e mootummaan Itoophiyaa adeemsa isaa sirreessuun hanqachuuni jedha ibsa waraana bilisummaa Oromoo.